osoo addunyaan keessattuu biyyoonni warra dhiyaa ija dhiphanaatan sirna Iraan yoom kufaam jedhanii eegaa jiranii Teheraan keessatti garuu dhugaan lafa jalaam raawwatamaa jiruum faallaa kanaatiin masaraam Iraan keessatti waa'ee kufaatii osoo hin taane waa'ee birmadummaa fi faayidaa olaanaatuum dubbatamaa jira. Osoo humni guddittiin addunyaa kanaam Ameerikaan haala kanaan duula bal'aa Iraan irratti bantee jirtu iccitii Iraan kufuu dhabdeef bal'inaan qabannee jirra. Yeroo addunyaan dhiphina waraanaa Baha Giddu-galeessaa fi Awurooppaa Bahaa keessatti xiyyeeffattu dhugaan adhaan tokko kan hundeeneetuuf biyyoota warra dhiyaa lafaan dha'u haguuggii jalaa ba'ee jira. Iraanii fi Raashiyaan harka wal qabachuun madaallii waraanaa dhiyaa guutummaatti garagalchanii nageenya Awurooppaa balaa hin eegamne keessaa galchanii jiru bal'inaan ni dhageessu. Ameerikaan dadhabina waraanaa qilleensaa ishee dhoksuuf jecha tarkaanfii abdii kutannaa gara dachee lafaatti fiduuf qophii xumuraa jirti. Iccitiin miidiyaaleen gurguddoon Ameerikaatiin saaxilamee Waashingten tarsiimoo dhama'iinsaa keessa seenuu ishee agarsiisa. Gaazexaan New York Times dhugaa sodaachisaa tokko saaxilee jira bal'ina isaanii dhageessu. Osoo pireezidaantiin Doonaald Tiraamp masaraa Waayit Haawus keessa taa'ee Baha Giddu-galeessaatti waraana banee Iraan jilbeenfachiisuuf abjootu ibiddi inni qabsiisee dachee Ameerikaa manuma isaa keessatti itti deebi'ee jira. Guutummaa Ameerikaa keessatti kutaalee 50 hunda keessatti uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu mormii Seena-Qabeessaa fi isa guddicha kan dhaadannoom nuti mootii hin qabnu jedhamuun durfame daandiiwwan dhuunfatee jira. Uummanni Ameerikaa maaliif Tiraampiin mormaam iccitii bal'aa yoo xumuraatti nu faana turtan ni dhageessu. Qophii keenyaam laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraati. Yooyaam ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faara taatan subscribe gochuun maatii keenyataa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayikii share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Osoo addunyaan keessattuu biyyoonni warra dhiyaa ija dhiphanaatan sirni Iraan yoom kufaam jechuun eegaa jiranii Teheraan keessatti garuu dhugaan lafa jalaa raawwatamaa jiruum faallaa kanaatiin masaraa Iraan keessatti waa'ee kufaatii osoo hin taane waa'ee birmadummaa fi faayidaa olaanaatu dubbatama. Iraan biyya waggoota 40 ol waraanaa fi qoqqobbiin gufachiisuu dadhabee har'a iccitii of danda'uu fi injifatamuu dhabuu ishee addunyaatti agarsiisaa jirti. Iccitiin kunis tarsiimoo ishee fi onnee jabaam kan diina jilbeenfachiisudha. Seenaa keessatti empaayiroonni gurguddoon humna diinaa qofaan osoo hin taane caasaa keessoo dhabuun kufu. Garuu Iraan utubaa cabuu hin dandeenye 5 ijaarrattee akka gaara dhagaatti dhaabbattee jirti. Mee utubaawwan gootummaa fi sammuu qaxalee kanaa gabaabsinee haa ilaallu. Inni jalqabaam iccitii mootummaa keessaa kan ta'e eegduu warraaqsaa Islaamaa Iraaniiti. Diinni yeroo hundaa eegdota warraaqsaa akka garee waraanaa qofaatti ilaala. Kun dogoggoraa isaanii isa guddaadha. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan dhiigaa dinagdee Iraan keessa yaa'udha. Isaan oomishtoota boba'aa gurguddoo, ijaartota daandii fi gamoowwanii akkasumas to'attoota teekinooloojii qunnamtiiti. Kanaafuu yeroo qondaalli eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan tokko sirnicha tiksuuf qawwee kaasu inni yaada amantii qofa osoo hin taane empaayira dinagdee fi kabajaa biyya isaa akkasumas birmadummaa dhaloota isaa tiksaa jira. Walta'iinsi qawwee fi dinagdee kun shira keessoo kamiyyuu fashaleessuu kan danda'udha. Diinni dandeettii ittiin biyya kanaa diiguum hin qabaatu. Utubaan inni lammaffaan tarsiimoo istiraateejii gadi fagoodha. Innis doktiriinii waraanaa Iraan gameessiin Jeneraal Qaasim Suleemaaniin bocanii fi har'a ilmaan isaa itti fufsiisanidha. Namni daangaa ofii keessatti diina eeggatee dursee mo'amee jira falaasama jedhuun Iraan adda warraaqsaa ijaartee jirti. Kun gamtaa siyaasaa qofa osoo hin taane kun sarara ittisaa Iraan isa fuulduraati. Sammuun Teheraan akkas jedha. Maaliif Teheraan keessatti qofaa diina lolaa osoon Beeruut, Baagdaadii fi Yemen keessatti diina hudhuu danda'u. Tarsiimoon kun diinni Iraanin kuffisuuf yoo yaale Baha Giddu-galeessaa guutuun akka aboboo fi dha'uu taasisa. Diinonni bara dheeraaf gatii kana kaffalu waan sodaataniif Iraanin tuquuf harki isaanii ni hollata. Qabatamaan irraa Baha Giddu-galeessaa keessa jirus kanuma mirkaneessa. Utubaan inni sadaffaan ijaarsa tasgabbii fi sodaa badiisaa uummata keessatti hubachiisuudha. Meeshaan Iraan inni guddichi misaayila qofa miti sirna biyya eeguuti. Basaasonni warra dhiyaa yeroo hundaa jeequmsa keessa uumuuf yaalu garuu Iraan morkattoota farra biyyaa warra alaa wajjin hojjetan dhabamsiistee jirti. Uummata Iraaniif ergaan mootummaan dabarsu mootummaa kanaam yoo dhabdan Iraan akkuma Siiriyaa yookaan Liibiyaa waraana sabaa fi wal nyaatinsaa keessa lixxi.
ummanni Iraan inni qaroominaa fi seenaa guddaa qabu biyyi isaa akka bittinnaa'u hin barbaadu. Sodaan badiisa biyyaa kun ummanni tokkummaa isaa eeggatee gaaddisa mootummaa isaa jalatti akka hiriiru isa taasisee jira. Iraan biyya dhiigaan ijaaramte waan taateef salphaatti shira diinaatiin hin diigamtu. Inni arfaffaan gara baatti fuula naanneffachuu yookaan sombaam Eeshiyaa ta'uudha. Iraan waan tokko sirriitti hubattee jirti. Ameerikaa fi Awurooppaan dhuma addunyaa miti. Iraan biyyoota gurguddoo Baha, Chaayinaa fi Raashiyaa wajjin waliigaltee istiraatiijii waggaa 25 mallatteessuun sirna addunyaa haaraa kan dhiyaarraa walabatee ijaarrattee jirti. Dhugaan dinagdee kanaa ragaa ba'a. Iraan boba'aa ishee gatii madaalawaan Chaayinaaf dhiyeessiti. Deebistee immoo teekinooloojii ammayyaawaa meeshaa waraanaa fi eegumsaa dippiloomaasii argatti. Michummaan warra qoqqobbii jala jiranii kun abjuu Ameerikaan boba'aa Iraan gara zeerootti gadi buusna jettee abjoottu sana fashaleessee daaraa godhee jira. Otobaan inni shanaffaa fi hunda caalaa onnee Iraan cimsu ijaarsa uummataa garee baazichidha. Waraanni idilee yeroo tokko uummata isaa irratti tarkaanfii fudhachuu dhiisuu danda'a. Garuu baazich waraana mindeeffame osoo hin taane uummatuma keessaatiin isaan namoota aarsaa kaffaluuf of kennan warra ganda keessa jiraatan ollaawwan isaanii beekanii fi sochii diinaa daandiirraa eegalanii hordofanidha. Isaan ija sirnichaa warra rafee hin beeknedha. Yeroo diinni shira uume jeequmsaa jalqabsiisuuf yaalu baazichoonni kunniin sa'aatii muraasa keessatti birmachuun osoo ibiddi shiraa hin boba'in hudhanii qabu. Walumaa galatti seenaan Baha Giddu-galeessaa keessatti barreeffamaa jiru ifadha. Addunyaan warra dhiyaa pireezidaantii Tiraamp fi Neetaanyahuun misaayilaa fi dirooniin qofaa Iraan hin jilbeenfachiisna jedhanii yeroo abjootan Iraan garuu utubaa lafa jalaa dinagdee of danda'aa fi michummaa ba'a akkasumas onnee uummataa isheettiin of ijaartee akka gaaraa sibiilaatti dhaabbattee jirti. Iraan biyya kufuuf deemtu miti. Isheen biyya diina ishee kuffisuuf tarsiimoo jaarraa qabattudha. Yeroo Ameerikaan waraqaa irratti karoora kufaatii Iraan baastu Teheraan ija jabeenyaan nuti asuma jirra. Injifannoo haqaa fi seenaa addunyaa nutu barreessa jechuun gootummaan itti uftee jirti. Sirna kanaa yoomiyyuu diinaaf jilbeenfatee hin beeku, hin jilbeenfatus. Osoo addunyaan dhiibbaa waraanaa Baha Giddu-galeessaa fi Awurooppaa keessatti xiyyeeffatu dhugaan adhaan tokko kan hundee neetoo fi biyyoota warra dhiyaa lafaan dha'u haguuggii jalaa ba'ee jira. Iraanii fi Raashiyaan harka wal qabachuun madaallii waraanaa dhiyaa guutummaatti garagalchanii nageenya Awurooppaa balaa hin eegamne keessaa galchanii jiru. Barreessaan waliigalaa neetoo Maark Ruutee fi ajajaan humna Ameerikaa Awurooppaa Aleksaas Giriinkiyeevich sodaa isaanii dhoksuu dadhabanii ifatti amananii jiru. Akka isaan jedhanitti yeroon ammaa kun seenaa ammayyaa keessatti yeroo isa hunda caalaa sodaachisaadha. Sababiin isaa gamtaan Baha, Raashiyaa, Iraan, Chaayinaa fi Kooriyaa kaabaa qindoomina isaaniin sadarkaa daldalaarraa gara gamtaa istiraatiijii sadhumaatti ceesisanii jiru. Kanaan dura Iraan waraana ishee Baha Giddu-galeessaa qofatti daangeessitti jedhamee yaadama ture. Har'a garuu drooniiwwan Iraan buufataalee Biriteen kanneen Qobroos keessa jiranii fi dantaa Turkii miseensa neetoo rukutaa jiru. Kun neetoof sodaa kallattii fi daangaa ceedha. Iccitiin sodaa kanaa inni guddichi seenaa droonii biyyoota lamaanii gidduutti wal jijjiiramedha. Waraanni kun uumama teekinooloojii ajaa'ibaa tokko fidee jira. Bara 2022 yeroo waraanni Yuukireen eegalu Iraan droonii ishee Shahed 131 fi 136 Raashiyaaf kennite. Raashiyaan droonii kana fudhattee dirree lolaa irratti erga yaaltee booda teekinooloojii dhiyaa akkaataa itti kuffisutti guutummaatti fooyyessite. Ogeessi waraanaa Biriteen Jeems Bosbootiinis akka saaxileetti Raashiyaan droonii Iraan kana maqaa Geeraan 2 fi Geeraan 3 jedhuun ofii isheetii oomishuu eegaltee jirti. Wanti adda isaan taasisu garuu Raashiyaan sammuu namtolchee yookaan AI sirna raadarii diinaa jalaa miliquu fi mataa waraanaa caalaatti barbadeessaa ta'e itti dabaluu isheeti. Amma yeroo waraanni Iraanii fi Ameerikaa gidduutti dho'ee jiru kana keessatti madaalliin kun duubatti deebi'ee jira. Raashiyaan teekinooloojii fooyya'aa kana ragaa saatalaayitii fi odeeffannoo basaasaa qulqulluu wajjin Iraaniif deebistee kennaa jirti. Iraan drooniiwwan jaamaa turan irraa har'a drooniiwwan ija qaraa kan sirna ittisa Ameerikaa burjaajessuu danda'an hidhatteetti jechuudha. Dr. Mu'annad Ridwaan ogeessi hariiroo idil addunyaa dhugaa kana yeroo ibsu kun meeshaa wal harkaa fuudhuu qofa miti, kun wal simannaa industirii fi istiraateejiitti jedha. Wanti caalaatti onnee neetoo cabsuu fi waraana kana bafaaraan ibsu kasaaraa dinagdeeti. Iraan dhiyeenya kana misaayilota 500 fi drooniiwwan 2000 diinatti roobsitee jirti. Tooftaan Iraanii fi Raashiyaan fayyadaman baay'inaan liqimsuu yookaan tuutaa kanniisaa jedhama. Drooniiwwan rakkasaa warra gatiin isaanii doolaara 1000 muraasa qofa ta'e kana kuffisuuf neetoo fi Ameerikaan misaayila Paatriyoot kan gatiin isaa doolaara miliyoona 2 hanga 4 baasuu dhukaasuuf dirqamu. Kun lola sibiilaa fi sibiilaa qofa osoo hin taane lola herregaatiin gatiin of ittisuu gatii aleeluun harka meeqaan calee jira. Ameerikaa fi hiriyoonni ishee ammaa dhiphina walxaxaa keessa galanii jiru.
gama tokkoon Yuukireen ji'atti misaayila paatiriyootii 60 ol barbaaddi. Gama kaaniin Baha Giddu-galeessaatti Israa'elii fi buufataaleen Ameerikaa misaayilota kanaan akka bishaanii dhangalaasaa jiru. Kuufamni meeshaa ittisaa neetoo saffisaan dhumaa jira. Walumaa galatti waraanni amma deemaa jiru kun dirree tokkotti kan daangeffame miti. Waraanni Yuukireenii fi waraanni Baha Giddu-galeessaa hidhata tokko qabatanii biyyoota dhiyaa harkaa fi miila hidhaa jiru. Iraanii fi Raashiyaan meeshaa rakasaa fi sammuu qaxaniin biyyoota neetoo bakka garaa garaatti dhamsheessaa jiru. Seenaan madaallii humna addunyaa inni kanaan dura teekinooloojii qaaliin barreeffamaa ture. Har'a teekinooloojii hawaasaa ba'aa fi tooftaa diinaa dhiigsuutiin deebi'ee barreeffamaa jira. Addunyaan amma neetoon kiyyoo kana keessaa akkamitti akka of baasu yookaan dhiphina kana keessatti akkamitti akka kufee hafuura qabattee daawwachaa jirti. Osoo Iraan samii fi galaanarraan diina ishee adabduu fi of tuulummaa warra dhiyaa daaraatti maktuu Ameerikaan dadhabina waraanaa qilleensa ishee dhoksuuf jecha tarkaanfii abdii kutannaa gara dachee lafaatti fiduuf qophii xumuraa jirti. Iccitiin miidiyaalee gurguddoo Ameerikaatiin saaxilamee Waashingtan tarsiimoo dhama'iinsa hamaa keessa seenuu ishee agarsiisa. Gaazexaan New York Times dhugaa sodaachisaa tokko saaxilee jira. Humnoonni addaa Ameerikaa warri haleellaa lafa jalaa fi hatattamaatiif leenjifaman dhibbaan lakkaa'aman saffisaan gara Baha Giddu-galeessaatti guuramaa jiru. Kanaanis lakkoofsi loltoota Ameerikaa naannicha keessa jiranii guddachuun gara 50,000 ga'ee jira. Kun lakkoofsa idilee 40,000 irraa humna 10,000 dabaluu isaa agarsiisa. Biyyoonni akka Saawudii, Bahareen, Iraaq, Qatar, Siiriyaa, Joordaan, Imaareetii fi Kuweet amma kaampii waraana lafoo Ameerikaatiin dhuunfatamanii akka waan mooraa waraanaa tokkootiin tajaajilaa jiru. Maaliif humni lafoo kun hundi iddoo tokkootiin walitti qabamee? Gaazexaan Washington Post iccitii Pentagon baasee jira. Bulchiinsi Pireezidaantii Trump waraana qilleensaa kana Iraaniin jilbeenfachiisuu waan dadhabeef amma weerara lafoo geggeessuuf karoora baasaa jira. Xiyyeeffannoon isaanii inni guddaan odola kaarjem dhuunfachuudha. Odolli kun hulaa dhiigaa dinagdee Iraan kan boba'aa ishee 90 ittiin alatti ergituudha. Akkasumas furtuu ulaa Hormuzittiin cufamee banamuuti. Karoora Ameerikaa kun ji'oota lamaaf kan turu weerara biyya guutuu osoo hin taane lola humnoota addaa fi lafootiin kan qindaa'edha. Garuu asirratti dhugaa kofalchiisaa fi saaxilama soba Tiraamp tokkotu addunyaatti fabee. Pentagon yeroo ibsu kaayyoon weerara lafoo kana meeshaalee waraanaa fi misaayilota Iraan warra qarqara galaanaa jiran barbadeessuudha jedha. Meeyyaadaan guyyoota muraasa dura Tiraamp of tuulummaadhaan miidiyaatti ba'ee meeshaalee qarqara galaanaa Iraan guutummaatti lafarraa xoofneerra jechuun dhaadatee kan ture. Har'a immoo lafoon seennee balleessina jechuun isaanii haleellaan qilleensaa isaanii guutummaatti fashalaa'uu fi Iraan meeshaa ishee guutuu osoo hin tuqamiin harkaa qabaachuu ishee ofuma isaaniitiin afaan isaaniin ragaa baanii jiru. Somni diinaa dirree lolaa irratti qullaa dhaabbatee jira. Waraanni lafoo kun loltoota Ameerikaatiif awwaala ta'uusaa Washington Post illee hin dhoksine. Loltoonni Ameerikaa yoo lafa Iraan tuqan misaayilaa, diroonii fi humna qaxalee Iraan jalaa nagaan ba'uu akka hin dandeenye ifatti akeekkachiisee jira. Tiraamp waraana kana keessaa karaa ittiin mo'adheera jedhee ba'u barbaada jira. Kanaafuu marii dippiloomaasii yoo fashalaa'e haleellaa guddaa tokko raawwatee anaatu mo'ate jedhee labsuudhaan dhimma ulaa Hormuz banuu hawaasaa idila addunyaatti gasee baqachuuf abjoochaa jira. Garuu Iraan biyya seenaa fi gootummaa biyya loltoota miiliyoonaan lakkaa'amanii dhachiiftee eeggattuudha. Kottaa dacheen Iraan qabrii loltoota keessaniitti jechuun diina ishee kan of wallaalee dhamaa jiru kana jajabeenyaan eegaa jirti. Iraan har'as ta'ee bor diinaaf jilbeenfachuurraa bishaan galaanaa Arabaa fi dachee ishee awwaala weerartootaa gochuuf kutannoo sibiilaa qabdi. Osoo Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp masaraa White House keessa taa'ee Baha Giddu-galeessaatti waraana banee Iraanin jilbeenfachiisuuf abjootu beddanne qabsiisee dachee Ameerikaa manuma ofiisaa keessatti itti deebi'ee jira. Guutummaa Ameerikaa keessatti kutaalee 50 hunda keessatti uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu mormii seena-qabeessaa fi isa guddichaa kan dhaadannoo nuti mootii hin qabnu jedhuun durfamu daandiiwwan dhuunfatee jira. Kun mormii idilee miti. Kun bomboleetti diddaa uummataa kan of tuulummaa Tiraampiif waraana hamaa inni Iraan irratti banee balaaleffatee dho'edha. Qindeessitoonni mormii kanaa akka ifa godhanitti sagantaaleen mormii 3,200 ol guutummaa biyyattii keessatti qophaa'anii jiru. Kaaba hanga kibbaatti baha hanga dhiyaatti uummanni aariin dho'ee jira. Magaalaa Minnesota keessatti qofa weellistoota beekamoo Birius Springsteen fi Joan Bayeziin hoogganame namoonni 100,000 ol walitti qabamuun imaammata farra baqattootaa Tiraamp mormaa jiru. Magaalota gurguddoo akka New York, Los Angeles fi Washington keessattis mormiin kun bobaa jira. Taatoon beekamaan Robert D. Niro New York keessatti uummata duratti ba'uun pireezidaantii akka Tiraamp kan bilisummaa fi nageenya keenyaa balaa keessa galchee of tuulu seenaa keenya keessatti dhufeen beeku jechuun Tiraampiin qaanessee jira. Wanti mormii kanaa adda taasisuu fi
onnee pentaagoon raasee magaalaa guddittii qofatti hafuu dhabuu isaatiin namoota hirmaatan keessaa harki 3 keessaa 2 kan dhufan magaalota xixiqqoo fi baadiyyaa irraatiin naannoowwan yeroo hundaa paartii riippaabilikaan deeggaran kanneen akka Aayidaaho, Yuutaa fi Moontaanaa keessatti illee uummanni beem Tiraamp haabuu jechaa jira. Qopheessituun mormii kanaa Liyaa Giriinbaarg akka jettetti filattoonni murtii kennan aariidhaan daandii irra jiru. Kunis yeroo filannoon walakkaa koongireesii dhiyaatetti dhufuun isaa Tiraamp abjuu naasisaa ta'ee jira. Qorannoon sagalee uummataa akka agarsiisutti deeggarsi Tiraamp 36% gadi kufee jira. Kunis bara aangoo isaa lammaffaa keessatti sadarkaa isa xumuraa fi gadi aanaadha. Daandiiwwan Waashingitanii fi Maariilaand irratti wanti mul'atu onnee namaa tuqa. Maanguddoonni umurii dheeraa barcuma naafaatiin baanii xurumbaa afuufaa abbaa irrummaa ofirraa ittisaa Tiraampiin aangoorraa buusaa jedhanii barreeffama qabachuun dhaabbachaa jiru. Wanti hunda caalaa addunyaa harkisee garuu kaayyoo ijoo mormii kanaatiin mormiin dhaloota haaraa fi uummata bal'aa irraa kun guutummaatti waraana daangaa maleessaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan mormuu fi balaaleffachuu irratti xiyyeeffatee jira. Uummanni Ameerikaa Iraaniin hin tuqinaa, waraana nuti hin barbaanne kan dhumaatii nuuf fidu keessa nuun galchinaa jedhee iyyata guddaa dhageessisaa jira. Walumaa galatti Tiraamp Baha Giddu-galeessaatti waraana banee Iraaniin jilbeenfachiisnaa jedhee yeroo yaadu Iraan misaayilaan ammayyawaatiin uummanni Ameerikaa immoo mormii seena-qabeessaan isa marsee hudhee qabee jira. Tiraampiin addunyaa bobeessa jedhee har'a manuma isaa keessatti obomboleettii uummataatiin jeeqamaa jira. Waraanni Iraan irratti baname diina alaa qofa osoo hin taane uummata Ameerikaa ofii isaayyuu Tiraampitti diina godhee of tuulummaa isaa dacheen dhaa jira. Iraan madaallii waraanaa qofa osoo hin taane madaallii siyaasaa keessoo Ameerikaas garagalchiti. Tiraampiin dhiphina filannoo yookaan kufaatii gidduutti rarraasee jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolamaa. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.